vice versa dha. Maaltu kana walitti fideme? Mucaan balleesseera balleessee dhiifamaa gaafatu jechuun waa tokko. Indagana Oromummaa fi amantaa walitti fidanii walitti laaquu. Kaleessa isa ijoollee keenyatti saba keenyatti isa kolfaa ture. Sabni keenya aaduu haadhumu jedhee isa cabaccabaa ture wajjin deebi'anii cabaccabu. Rwanda maalinni baay'ee kuni waan sirrii hin taanedha bakka ilaalamee waan deebi ani amma samoona kana baay'ee nama dabbara social media. Baay'ee nama dabbara. Namni eenyumtuun balleessan hudhii isaati namni hundee abbumti fee balleessuu danda'a. Prime Ministeriin keenya balleessuu danda'a. Deebisee dhiifama gaafate mucaan balleesseera. Yeroo sana waan gaarii keessan turre koomantoota adda addaa argeetiin akkas jedhee dhiifama naa godhaa jedhe. Isaan keenyaan daganaa deebi'anii kaleessa isa mucaa keenya ajjeese wajjin kaleessa saba keenya hacuucaa ture isa waan hin taane waan meeqa gochaa ture wajjin waan biraa keessa. Kun hin ta'u. Amma yaareedoon hidhamee jira jaanimi. Yaareedoon hidhamuun isaan amma akka kootti seeftii isaatiif baheessadha akka kootti. Seeftii isaatiif amma namni amma kanaa hundumtuu cabaccabee ijoolleen keenya jala deemtee cabaccabdee. Oromoo fi nafxanyaadhaa tiisise mucaa kana waan ajaa'ibestu akkasii waliin dhaabbatanii isanii bar. Ara basmaam kuni yaaronnoo bicha akkam akka ta'u garuu kana wal sirreessuu qabna. Namni keenya balleessuuf waan amantii keessa seenuun jaalladhu garuu waan amantii yoo kadeemnu ta'e waa'ee amantiirra waa yaareedoon jee caala yooni maanya just mooxallee fudhachuu dandeessa. Akka kooflaatillee godhus waan amantii namni isaa wallaahi namni isaan caala waa dubbatan jiru miidiyaa kana irratti jechuudha. Ka isaanu dubbatan biyyaa galanii tasnaannanii dhufanii mucaan Oromoo miskiinni wannummaan lafaa kaanii namni dilli kun haa du'uu jaaniif maali boo? Haa wallaahi gis takka gisee ilaaltu nama aarsa wanni hedduun takka nama aarsa dhugaa dubbachuudhaaf. ይሙት ሞሞት አለበት እንሰራለታለን ከኸስ እና ታላችሁ አንድ ሳምንት ምናምን ማለት ከኒ አከነመ ጂያመስ ኢኒኒስ ጀቹ ከነሞ ኢልማን ኦሮሞ ዋና ከና ገለ ስላበላሊ ፈቱ ከንቀበል ወሊን ዳበተን አይ ኢሳቱ በደማ በለስ ያደቡሙ ዋን ቶኮ ዮኪ አጋፈተሙ ለቂ ሙጫና ቀራት ደፈና ሚተምበር ነምኒ ዋንት ጅቻ ጅሩ ስፔሻሊ ወሪ ሶዳ ዋንት ጅቻ ጅራ ሙጩምቲ ያዱ ደፌኒ ፌኒ ሳኒ ዱአ ማለ ነመስሪሲሱ ሚቲ ነመከኛ ገድሲሱ ማለ ነመከኛ ስሪሱ ሲሩ ፕላን ያከሲን ቀባል አከመት ጆሌን ከኛ ካኖባቹ ደደበኒዳ nama meeqa dhabne kana dura wanta meeqatu ta'e akkamatti waan darbeerraa wal hubachuu dadhabne indagana isaa wajjin deebine du'uu qaba maal ta'u maalinni maaltu fide kan maal hubatu fide mee wal rabasma bicha xinnoo baay'ee gaarii keessa hin jirru akkuma ta'e waan kanarraan haa dabarsu malee wal ilaallee wal gorsine wal sirreeffachuu malee haala akkasiin itti fufataanaan eenyumtiyyuu balleessinaan haa du'aa falatamuun dhufnaan this is dangerous baay'ee rakkisaadha. Akkam jirtu hundi keessanuu daqiiqaa tokko dubbadhee. Akkam dandeenyaame yaada bareedaa kaaftee beektaa? Okay, eenyu dubbatu jira beekaa. Qoy keeriin haa dubbatu jarjara waan ta'eef. Okay, itti fuftee. Okay, galatooma ani kan jechuu barbaadu yaareedoon balleessaa isaa balleessee jira balleessaa isaa ammoo social media fayyadamu hundaanillee dhiifama gaafatee jira. Twitterii, Facebookii, asirratti TikTok irrattis ijoollee Oromoo akka dhuunfaatti dhiifama gaafatee jira. Jaratu na aarse jedhee dhiifama gaafatee jira. Viidiyoo lama dalagee TikTok irratti dhiifama gaafatee jira. Namni immoo ni dogongora. Sababa inni jedheefillee lafa kaayeeti jira. Kanaafiyyuu ijoollee keenya keessumaa ammoo waan yoonii maanyaan dubbatee dudduba deebaatii waan Hacaaluu irratti ilaala. Waan namichi kun dubbatu nama tokko nu jalaa balleessa jechuudha. Kanaafiyyuu waan fedhillee haa balleessu Yaareedoo nuti abbootii amantaa Ortodoksii Oromoo qabna. Yoo gaafateellee amantaa Oromoo Ortodoksii abbootii amantaa Oromoo Ortodoksiitu mucaa kana adabuu danda'a. Mucaa kana akka barbaade gochuu danda'a. Ofii keenya amma akkuma kaleessa yaatanii viidiyoo irratti dalagdanitti duultanii amma hundi keenyallee akka wal qabanne gurbaa kana cinaa dhaabbachuu qabna jechuudha. Gurbaan harka seeraa jira. Anis harka seeraa seenuu isaa mormiin qabu maaliif habashaan machootee mucaa kana waa gochuu isheerraa
akkasitti mana hidhaa keessa taa'uun isaa bareedaadha jedhee yaada. Isaaf jechuudha, isaaf waan gaariidha. Achumatti ni eegganna. Garuu akkanatti tuumanii nama karaa seeraa namni mana hidhaa seenu waraqaan itti ba'ee seeraan mana dhaqanii waraqatatti agarsiisanii fuudhanii mana hidhaa gashu malee halkan qixxee deemanii akkana tuumanii reebanii nan isaa caccabsanii mana hidhaa gashu miti. Kun sirrii miti jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo viidiyoo ijoollee gurbaa kana sanni amantaa arrabseef miti. Habashaan uumuu mana mucaa kanaa ni jibbiti. Akkaataa itti mucaa kana balleessitu, akkaataa itti mucaa kana lafa kanarraa ajjeesanii balleessan barbaadu. Amantaan kamillee kan dhiifama namaan goone hin jiru. Abbootiin amantaa kamillee kan dhiifama namaan goone hin jiru. Amantaan gabba'iiti ajjeesi qalii mormarraa kuti jettu hin jiru jechuudha. Baaleegizee Oromoo kamtu baaleegizee? Oromoo yeroo ammaa kanatti ajjeefamaa jira, qe'eerraa buqqa'aa jira. Network demo. Sagaleen kun dhaga'ama. Waan hamaatu ragaa jira jechuudha. Aman dhaga'ama. Tufufi. Inna Oromoo baaleegizee miti yeroo ammaa kanatti jechuudha. Dhiibbaa baay'ee ragaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu Oromoo baaleegizeedha jedhee akkanatti gabbee afaan isaa nurratti banee mucaa keenya fuudhee waan hamaa irra geessisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu hundi keenya ijoolleen Finfinnee keessa jirtanillee haga dandeessan Tsaggishfaa walitti gurmaa'atii waan takka gurbaa kana bakka inni jirutti akka waan takka sarara hin geenye achumatti nutis nulli warri kaleessa warri amantaa Ortodoksii hordoftan Oromoo Habashaa dhiisa. Ijoollee Oromoo dhiifama godhaafi bakka garaa keessan qulqulluutiin dhiifama godhaafi mucaa kana Oromummaa isaatiin malee dhuguma amantaa miti kan jarri jibban. Osoo akka amantaa ta'e Iyyoodaaf kan ganamaaf galgala bahee isaan arrabsu jira, Yoonii Maanyaa jira, Mooxaan jira, Zamad kun jira, singalii nama baay'eetu jira kan bahee amantaa arrabsu jechuudha. Garuu nama Oromummaa isaatiin qofa jibbu jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen Oromoo amantaa Ortodoksii hordoftanii garaa keessa qulqulluu dhiifama godhaafi mucaa kana booda waa takka ta'e tishartii birrii 5 uffannee booyuu keenya dura ammaan qaqqabannee cinaa haa dhaabbannu sagalee waliif haa taanu siif jirra haa jennu haa dirmannu. Gurbaa kana dhageessanii tudheen gaddaman Obsaa Abdiisaatti dhufee waan inni dubbate jechuudha. Ani sabni kiyya na jalaa tuqamee saba Oromoo na jalaa arrabsanii jennaaniin gabbee waan akkanaa dubbadhe. Ijoolleen Oromoo garuu viidiyoo irratti dalagdanii viyuu Habashaa caalaa viyuu keessanti caalaa. Maal balleessuu kiyyan akkana natti duultanii jedhee waan baay'ee dubbate waan garaa. By the way, hedduu nama Oromoo jaalatu hedduu yaareedoo jechuun nama Oromoodhaaf gizee hunda jara kanaa waliin jechuun miira keessa seeneeti ammas waama Oromoo irratti miira keessa seenee jecha sanjee jechuudha. Namni hundinuu jecha afaan keessaa numa baa ilma namaati mucaan kun nyaatee dhugaa miti ilma namaati ilmi namaa hin dogongora. Garuu ganamaaf galgala jara kanaa waliin waan sirriitti wal beekuu fi duudhaa malee ilaarra silaa Oromoo kutaa bira dhalatee Finfinnee galee duru morma isaarraa kutan dhugaa dubbachuudhaaf waan achi dhalatee achi guddatee isaan beekuu fi hin du'in malee. Yaareedoo jechuun nama uummata Oromoo hedduu jaalatuuf ganamaaf galgala afaan isaan beekaniif deebisaa nama deebisuuf jechuudha. Har'a garuu waan xiqqoo kanarratti argate Oromoonis irratti duule. Bakka dhiisaanii uummata Oromoo dhugaa dhiisaanii. Dubbadhu si dhaabsise. Rakkoon qabu bakka yaadni kiyya kanumadha. Akka ijoolleen Finfinnee keessallee cinaasaa dhaabbadha. Akka waan takka sarara hin geenye eegaanii nullee haga dandeenyu. Asii sagalee haa taanuu fi bakka waan dandeenyu hunda gooneetti kasaafaa goonu malee wanti amma Yoonii Maanyaan qabatee dhufe kuni an akka kiyyatti nan sodaadha. Qaamni kiyya fudhatu waan gurbaan kun gabbee haasa'u jechuudha. Akkanatti waan laaftudha jennee waan takka gadi hin fidu waan takka gochuu hin danda'u jennee usnee taa'uu hin qabnu. Anaa caaluu akkanatti usnee teenyee waan baay'ee taane jechuudha. Kanaafiyyuu usnee hin teenyu irratti dalaguu qabnaa jedhee yaada galatoomii maakii koo waan agarsiite. Ifu faayee eenyutu dura seensa? Kiyyaadha moo? Dhaga'ame akkam nagaa jirtu hundi keessanuyyuu? Dhaga'ame. Maal taate maal seete maakii wanti ta'aa jiru waan hedduu nama gaddisiisudha. Isaan yeroo hundaa Oromummaaf nu jibban malee waan biraa rakkoo biraa nurraan qaban. Yoo uummata gaallaa uummata Oromoo balleessinaa
jedhanii isaan guyyaa galgala fokkoraa fi caffaraa oolan rakkoon qabu. Beetee hadda garuu gaafa Yaareed waa dubbate jedhanii uummanni ka'ee Yaareed irratti duula jechuudha. Mooxaan wanta inni dubbate osoo sirnaan dhageette hadda namni tokkoyyuu Yaareed irratti hin bu'u. Kaleessa warroota Tigraay irratti isaan ficcisiisuu fi beeta amnatii isaanii keessaa beeta qeesiin gabbeet hidnaa zimat jedhee baarrakee gaafa gadhiisu gaafa san beeta kiristaanni hin tuqamne rakkoon qabu jechuudha. Beete gaafa san warroonni Oromoo gadi bayanii lakkii wanti kun sirrii miti jedhanii namni dubbate tokkoyyuu hin jiru. Beete waan kaleessa Haacaaluu irratti godhan haddallee isa irratti goona jedhanii fokkaran jechuudha ilmaan nafxanyaa. Haa ta'u kaleessa gaafa Haacaaluun wanti kun isa qunnamu wareegamni kun Oromoof jedhee isa qunnamu waan amantaa Ortodoksii inni fayyadamuuf isan dhiifne. Waan isa wajjin amantaa san isaan qoodataniif isan dhiisne jechuudha. Osoo amantaa san wajjin qoodataniyyuu isa ajjeesan. Hadhamoo lammata nama biraa ajjeefna jedhame. Warroonni Oromoo ta'anii gaafa arrabsamnu gaallaa gaafa arrabfamnu Oromoo waan ta'aniif nu fixan beete hadha garuu wajjin bayanii Ortodoksii tuqamee jedhanii mucaa kan irratti duulanii isa ajjeesuuf irratti iyyan jechuudha. Oromoof dubbadhaan Amaarri waan barbaadeen haa jettu hadhallee anaaf diina waggaa hadhallee agaanduu anaaf diina. Biyya san keessa diinni isaan caalu tokkollee agarre yeroo hundaa Oromoof diina isaan. Garuu Oromoo ta'anii as keessatti mucaa kana nyaachisuuf kalafa dhiitaa oolan takkaa lama miti. Guyyaa sadiin kana guutuu isaan argaa turre jechuudha. Amantii kana egaa wajjin qoodatanii Haacaaluu kaleessa kan nyaatan maaliif gaggarachaa arrabsaa oolan? Maa hadda du'a isaati irratti fokkoran? Ilmaan xiqqishooleen sun isaan garaan nyaattu? Ilmaan xiqqoon sunniin osoo haaceen argiin ka dhalatte sun garaan nyaattu amantii isaan wajjin hin qoodatanii? Isaan amantiif nu jibbanii? Dhuguma amantii fi Oromummaa kennafi? Mee ka amantii kana isaan wajjin qoodatu amantii kanaaf jedhanii isaan kam dhiisan? Kamiin dhiisan? Yeroo hundaa Oromummaaf nu jeesan, Oromummaaf nu jibban, Oromummaa kennaaf nu xureeffatan. Kenna garuu san hin galuuf gaafa isaan barbaadan waan wayinuu erganii ajandaa isaaniirraa fudhannee nummoo fokkoraa oolla jechuu as gubbaa. Kanaafiyyuu Oromoof sirreessaa of beekaa, of bira dhaabadhaa. Wanti jedhu kanumaa maakii galatoomi. Itti fufaa eenyu akkuma dura seentanitti